Mucaafi adurree taphaantu lubbuu maal jedhan si mammaa keessan deemu ati amma iyyuu qaldi jirta na fakkaatu qaldi jirta godhi dubbiin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya baga jiraattanii namni jiru homa jiru dalagaa viidiyoo kun ogaduma isin dhiisaa jirra maaliif abdii hin kutanne jechuudha roozaan barbaadamaatuma jirti roozaan hin argamne haga amman tanaa jechuudha baal irraa kaanii adaamaa dhufnee jechuudha isii barbaacha deemna Sa'idoo fa'a Muktaariin fa'a Jadiidiin fa'a ammallee Ooshee fa'a gaafachuudhaaf jechuudha kanu as dhufneef maaliif waan kana callisanii sila waan kana harka keessaa qabammoo akkamii jennee jara gaafachuudhaaf jechuudha kanu bakka tana dhufne abbaa roozaa salaamata gaafadhaa Oosheetti bilbilee jira Oosheen dhufaa jira manallee safara nu himee jira safaruma sanitti alumatti viidiyoo irraa waraabuu deemna jechuudha mana hin seennu maaliif ariitii qabna waan taateef jechuudha kanaafuu iyyuu hanganuma qophii keenyaatti meen wajjin turaa maal akka nuun jedhu deebii akkamii akka nu deebisu kan waliin ilaallu ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota roozaa baga jiraatan isiniin jenna. Wallahi ka ammas wanni karaa irra dhaabannuuf ariitii waan qabnuuf agartee isas akkuma isiin baante Ooshee fi yookiin Muktaariin fa'allee karamatti waa gaggaafanneetumaan agartee bira dabruu fi kanaafuu isa eegaa jirra amma itti bilbilee nu dhufaa jira inshaallah agasii nu mooji tura inshaallah waan irra geenne walumaan laallame. Maqaata deema akka gaafa iidaa kunoo iida durallee kunoo akkanumatti deemu jira. Akkuma agartan kana kunoo huccuu nan godhadhu takkattiidha gammachuu takka qabu nyaata dhugaatii namni jiru hima nyaata jecha maaf hima nyaadha malee. Wallahi du'aa ma godha ka inshaallah waan irra geenne hunda rabbummaan nu haa gammachiisu isiniin jedha waan biraa waan nan godhu tokko hin jiru ammaan booda kalaas dadhabee jira ofirraa isimaa barbaadu dadhabee jira wallahi inshaallah rabbiin agartee akka ta'u nu haa godhume isiniin jedha. Ooshee eegaa jirraa jechuudha Oosheen dhufaa jira naan jedhe mee itti bilbileetiin maaliif akka ture ni ilaalaa itti bilbilaa jira jechuudha. Safar makana nun jedhee mirema Asuma jedhee Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Akkami Ooshee? Nagami. Maal taatee eegaa jirraa bar karaarra dhaabanne? Mana ulla sange keessatti ma bakka nagita sange jira nagarre malee. Bakki mati nuun jette san dhaabannee eegaa jirra ka karaarra dhaabataa jirra. Nagarre yaa unono ma anu achuu jira amma chinkees kana jireen dammoo maal? Achumarra jirra karama san gubbarra. Karama jirtanii? Wayi yaa bakka rufee kunoo naannoo san jira yeroo achikee. Yashaayi. Dhufee gara. Halo salah bibi. Jirta naga akkam wayyo keeti jirta baga jiraatti naga wallahi Akkam nagaami fayyaadha nagaha Nagartee maal dhaabtanii? maal waan nu dhaabe maal akkam jechuudha. oma takka Gara mana gallaga gara mana deemu. Gara manaallee suutuma galla jedhe rakkoon qabu. Maal ariifatta maal murtanii maal gara mana ariifatta? la eega dhufne turree illee beeyte gara biraa deemuuf illee deemna inshaallah. Amma dhuftee amma dhufnee Tutturre sto babar sima eegutti jira malee tutturre illee. Kaka hunda afaan gara mana deemu boos deemu. Amma hin gallu lakka. Amma isaatiillee deemee jira jedhe. Amma gara manaallee hin deemnu jedhi nullee ariitii qabna. Maali? Sitti ajamneeti jechuudha kan si yaamnee fi ajaamatee na santa si yaamneef san sitti himanneetiin inshaallah yeroo biraa bal'inaan kan walitti dachaa nu ta'a. Kaajaa immaa maralleen beenu waan isa isin jettan kana dhugalee nutti fakkaanne gara. Martilee dhugaa nutti fakkaanne. Akkam jettan abbaa Roozaa? Eka mal eega barbaanneetiin inni rabbi nuuf fide ka hajaa ta'e nuuf itti malaafannee yookiin hajaa ta'e deemnu san inni nuuni beeka ta'a. Wallaalus shakkuun isaanii. Viidiyoolee waraabaa jirre. Rakkoo qaba gatii kan dhufu. Ara rakkoon qabu inni ariifannaa olii taa'uun deemnu. Viidiyoon nu waraabsise beeyta ati akkuma nuti waa barbaadaa jirru namni illee agartee uummanni hedduun nu waliin barbaadaa jira. Kuma san ka sa'aadaa hajaa deemnuuf itti haa himannu ka inni nu yookiin malaanuu beeka.
Malaanuu iyyuu hin beekaa inni waa jechuun maal beekee osoo natti wanni miti fakkeenya fi amma dubbii hin dheeressu nu beektan dubbiin guddattee farratti hin fe'an jedhanii dubbii dheeressuun faayidaa hin qabu wanti nu deemnuuf jechuudha viidiyoo dhan nuti gadhiisaa jirru chaanaala kiyya irrattis ta'e karooza irrattis ni yaadaa jechuudha. Waan sanii wanti nuti achirraa deemnee dhufneef jechuudha baalarraa deemnee dhufneef waa'ee roozaa kanaan wal qabatee jechuudha. Sila Oosheen fa'aa Sa'idoon fa'aa Muktaar fa'aa maaliif waan kana callisan ka jedhu baay'ee tokko gaafii nutti ta'e jechuudha. Amma nullee waa'ee sanirraa waa'ee saniin kan wal yeroo ishee jirtanii amma shakkii hin qabne jedhe. Yeroo jirtanii wanni waliin fakkaatan illee bitaa. Akkam. Amma immoo dhufnaan kallattiidha yoo dhimma kana ta'e shakkisiiftannaa jedhu gaanatti fakkaataa jira. Qara dhugaa si fakkaataa hin jiru? Jechuun yaa'u maaliif jedhu tokkoffaa amma rooza illee kan jiraatu simbiraa miti bakka roozan jettullee ka arguu baannullee oduudha dhimma dhageenya. Si shashamanii jirtan fakkaata? Shashamanii jette. Shashamanii. Akkasuma fakkaata. Si adama kana baate wal quballee qabnu sillee nullee hin dawwaltu nuti illee si hin dawwallu waan ta'eef akkasuma fakkaata jedheeti yaada jireenyi si shashamaniidha. Isin immoo kan itti waraabaa jirtan viidiyoo roobee baal irratti. Dhugaadha jechuudha. Dhugaadha. Ndoo ngode moo akkasuma? Lakka akkasuma. Kanaafuu wanni kun akkamii moo yaa beekamaati sirratti wanni jedhaa jirtan jedhee fakkaate garuu. Kuni maal si fakkaate? Katanii moo dhuftan kana immoo dubbiin amanuma shakkisiisa. Maal si fakkaate? Dubbiin agartee nama hundaan shakkisiisa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti agartee haadhaaf abbaa yookiin ana abbaa isiitiif yookiin akkoo isii ta guddifte agartee akka isiin taatu agartee namni arge laalaatuma jira argaatuma jirti marti isiitu ni argiti. Haa ta'u malee maal si fakkaate wanni kuni wanni roobettillee duraan waraabsiseetiin hin jedhe badii isiin badde kun wayi waan laafaa wayii ta'a ka jennumaan agartee torbaan tokko bultii 10 akkaniin obsina jenneetiin achuma waraabne. Adaduma bubbullu wanni kun isii kun as baaleen jiru nama nuu himullee waa takka illee hin dhabne beekta. Kanaafuu duraanis isin wal beeytanii isii wajji dalaguu turte yoo akka tasaa agartee isin agartee cita wayii agartee isin biraa qabaattee nanimina nadhoo isaa jetteetiin agartee yoo asin jettee isin biratti dhokatteef. Kana wanni nu jechiisise maali viidiyoo wannoo keessan agartee chaanaalii keessan share nu godhaa jenneetiin dubbanne jechuudha nama sa'aadan namni hedduu share godhee jira isin agartee hin diddan diddaa kanatti nu shakkisiisee isin bira nu fide nama shakkisiisa bar dubbii man nama shakkisiisa dubbiin tun nama shakkisiisa ta'amma yoo walitti makamakaa jettee beekta reetu yoo wala maal jetteen hoolaa ture maal jetteen jedha hubatan malee hin gugatanii jette hubatan malee hin gugatanii isinillee jechuu dandeettan nutis akkas maa gochuu dhabdan jettanii isinitti dhagamuu danda'a nutillee garuu waan kana addaan baastu malee takka ol kaanee kaa xiqqoo si wanni kun ulfaa ture mee isin jettan masallaa waan nama zamana kana keessa deemaa jiru wanni akka biraankii jedhanillee ni deema beekta oluma ka'aniitiin hoo jedhanillee gadi dhiisuullee tamsaasuullee nama riba kanaaf eegataate ka wanni kun biraankii wanni jedhanillee guyyaa takkaa lama sadii yoo guddattee guyyaa afur amma akkatti ati nu amanuu dhabuun ni mala nullee akkasuma waliin amanu nu marti nu beekta haa taatu maal irratti jechuun si amanuu danda'e beektan duraan dursee waa'ee sa'aadaa osoo taate amma sa'aadaa bicha hin amanu maaliif namanni beekta normaalii waan kana waan dalagaa jirtuu fi ati darbiteetu ittuma asis ta'ee asis galtee qayyaman illee galtee waan kana keessatti akkasuma dhiyaattu. Ndi yaadde wannoo isiitti keessa seenee laata. Gara tokko dhugallee fakkaata. Gara kanatti immoo dhugaa fakkaachuu danda'a. Gara fide kanatti. Gara kaanitti immoo shakkillee natti sitti naquu danda'a. Amma sooroo zafinaa biraa haye. Ya waan dhugaa guutuutti waan kana dhugaa jedhee inni murteessu beekta. Amma garuu yaa ati waan kana tanaan dura waan kana dalaynee fi waan kana keessatti sochii hirmaannaa guddaan goonee fi yoo tokko tokko fedhaan itti seentee si gaafatanii fedhaan itti seenu waa takka iyyuu seena nama guddaadha beekte bira tarree jirra amma kana hundaa beekta. Kana yoo kana ta'eef xiqqoo itti shakkisi malee akka walaan fi re'ee waliin jettisanii garuu nuti illee kanumaaf calline wanni garuu amma jechuun dhugama moo wanni kun immoo akkuma akkaminaan gallimeetummaan nutti dhugama wayii ol sobnaa miti. Amma akkati wal sobne iida ramadaana seene guyyaa lamatti nu dubbiftee jechaadha baga ittiin sin ga'e nuun jettee imimmaani waliin cufatte telefoona ofii. Bilbila ofii cufatame bilbilli isii cufame achi as. Baga itti sin ga'e jettee. Wayituma jettu sanuu agartee bobbooyaatumaan nuun jettee. Hedduu warra dubbiftee ana salaam aleikum baga ittiin sin ga'e noormaali manaan jettee warratti ammoo hin bootte akkoo isii fa'aatti beeyta akkanaa himanitti jechuudha. Achi as hin dhageenyellee oduu isii har'atti bulle maasi fakkaatti wanni kuni
dhugamaanuu akka agartee ibidda daaraa keessaa suutaan agartee nama gubu akkasitti nu gubaa deema. Har'a keessaa baatee borullee wayitatti aannu cinqatii wayii keessa seena. Nama sa'aatii lamaafillee taatu wayita duraa sanii rafaa amma sa'aatii 24 hirriballee hin qabu beeyte. Kana waan taateen dubbiin dhugamaa yoo agartee wanni jiraate sistema biraa yoo kabeeytan taate. Asirratti waa si gaafa dhugaa dubbii hirrilee fitanne. Yaa roozaan duraani abbaan roozaa si argate. Na fakkaata. Amma roozani maal jedha beektaa Oromooni dirbii alagaatiiti Oromaati jedha. Dhugaadha. Dhugaadha. Dubbiin kun wanni xiqqoo ganna fudhachuu dhabeef ammallee beektaa wanni qeedda gadheefan. Kan roozaa maarree isin bicha barbaada bakka itti gaa'ela jaarsanoo namni waan barbaadu. Dhugaadha. Dhugaadha. Jechi kee sirriidha. Mucayyoon tun amma sababa isin itti dhokatteen agartee osoo agartee ka as baatee rakkoo ofii ka himatu taate nama maraafuu ifaa beeyte. Isaan maal jedhanii iyyuu mucayyoon agartee waan taateefuu rakkattuu waan taateefuu isin biratti sokkitee nu galchaman waan jedhaniyyuu. Isin bira jirti nu galchaa. Abboo na bira hin jirtu mucayyoon maal akkamitti na bira jirti na biratti agartanii lakki intalti takka yoo aartee manaa baate yoo ka sokkitus taate. Warra irraa baate biyya irraa baatetti ga sokkiti marree warra itti dhalattetti sokkitu jedhan. Waan kana taateef isinis agartee yoo rakkoon kabaatu taate nu bira hin dhuftu. Yoo ammoo rakkoo jaarsaa fa'a akka taatu taate isinuma bira dhufti mucattii barbaadaa nu galchama jedhani beeyta. Nu galchan warruman nuun jedhe ardoomu isaa isiitti nuun jedhe. Obboleeyyan isaa fa'a. Kun kawarraamo? Kawarraan ta'u kawarra akka hin taane maal si fakkaatte? Dhugamaa mucattii. Adurree taphaantuu ta'a lubbuu maal jedhan si mammaa akkasiin deemu. Ati amma iyyuu qaldi jirta na fakkaata. Qaldi jirta godhi. Dubbiin. Akkamitti jedhu. Roozaan abbartuu lolli isinii galuu dhabde malee isinii galin hin beeku garuu ani isinii kaa'ee ture. Isin kan jirtan roobee baaleeti. Roozaan kan shashamanne wanni kun waan kana jechuudha wanti waan kana goone. Waliin goonee siin jedha. Waan kana wanti siin jedhe beektaa? Maaliif siin jedhe beektaa? Normaalii yaa'u sirriidha. Dirqama madaani abbama madaa isan guba. Dhugaadha. Badiinsi roozaa amma yookaan yoo dhugas ta'ee yoo sobas ta'e hin beekuti. Kallattii isa idimaa jennu. Atillee horii yookaan aga isa iditu siin ilaalchisu ogummaa yoo horiyyummaa addunyaatti hojii hojii ta'e na fakkaata malee. Dhugaadha. Madaan abbama madaa isan bobeessaa waan jedhaniif kanaafi dubbiin ta'uu danda'a. Ta'eetu garuu achi hoo akkamidha moo isaa gammaa sooshaal miidiyaa isin lamaan bicha tasaa jira ibin isin mucha argee jira laalaa jira viidiyoo laalaa jira beek viidiyoo laalaa jirtaa miidha kun nama saata akkam si fakkaatte jechi isaa gaafiin isaa sirriidha homa agartee namoonni hedduun nu gaafatu kana amma ka isinuma bichaa ka jettullee dhugaadha naannaa sanii isima jire jechuudha isimatti xiqqasho chaanaalii qaba anis gara miidiyaa kanaan simatu waan naadhamee waan kana akkam goona ka jedhan dhufanii nama mari'atanii waan kana mi'a fachaa amma argamti. Aartee yookaan namuma bira dhaquun ooltu amma argamti. Har'a argamti boru argamti osoo jennu isiin dhabamtee bultii 15 akka beektee ennaaniin bakka waan kana gara miidiyaatti olaa baafnu jedhee wal marii goonee gara sooshaal miidiyaatti fiduun duratti isin amma achi shashamanii dhaqxanii ilaaltanii bakka isin jira jireenyi isii beektaati. Jireenyi isii bakka isiin ni beeka. Wayituma isiin badda sanitti agartee. Asirratti garuu waan dubbate hedduu dhageellee jira. Manallee cufnee bannee cabsinee laalaa akkas wanni kun agama ati dhaqxee yoo ilaalle jechuudha. Ani dhaqee hin laalle akkamitti dhaqee ilaalle sun hin jirtu. Hin jirtu namoota achi dhaqettu naa hime beeytee nama achi qabaani. Isaan nama qabanillee nama erganillee nama achi jira. Dhageeffadhu kataati jechuudha. Yoo wanni ta'e nama fakkeenyaaf osoo kallattii warra bakka badda sanillee namni nurraa badde namni fakkeenyaaf namni tokko iddoo ka'umsi faana horii tokko yoo bade horii jechuudha. Bakka inni ka'umsi irraa basan irraa faanaadha. Dhugaadha. Dhugaadha. Amma isin rooba jettanii isin shashaman irraa baddaa jennu. Moo rooba irraa badde isin mirga. Lakki shashaman irraa badde. Shashaman irraa badde. Taata achirraa oo lamsanu jiraatte baduu isiitiif walaa hin jiraachuu seeqamte amantarree hadamaa dhufuun dura shashaman irraa dhaqanii mallaadhaan. Amma maal si fakkaatte? Akkuma amma miidiyaan deemnu kanatti namootatu achi jira shashaman masanillee firri isii jechuudha. Ijoollee hedduu jira eessummaan kataatuuf ka isii wal beektuuf jechuudha. Mana cabsaa obboleessummaan jenne obboleessa gurbaa jaarsa isiitti jechuudha. Manni akka agartee cabeellee quba qabanii wanni biraa ammoo agartee hin hordofan jechuudha san. Shaashamanni keessa akka hin deemne akka achi hin gaafanne isaanuu deebi'anii na gaafatanii
أما فأمو جدو ما كانت تقرتي واقلني مصيبة ويقلتي بيته كنافو نتي أما هدو كجنو مجتين تيوكي أرتي باتي وانسين إراتات بيكو ورقو براكي سسنتي إراهم بيني كان أما قافين كي اتلوفني يجول أما تسيني سنين بودا سيدو دي هم جيد بيرو دو أفانس باجر تكفى بيتا إدون يكت راوة ما في بكين بربادن كنو يمالي يك فولز أما فكني مقالة دام كجرا لغا مقالة دام سيدي كتا قبض أكمل كتا قبضي كتا هندو متى بدن ديك بس أما فكني في مقالة تكو اسمه مقالة كوني تكفتما تكمبوتو يو غندا رتي تكفتما قبضي ميري لغا واجر أو كبوليسي أو يتبوليس أبيك لغا فانا داو يجور كسي يو فكني فما غندا كنا توا بدني أشرا يتي غندا برا غندا أودا كأما غندا أركم كوني علي برا دا يرام فكني فاجن وكا كوليجي جرام غندا من تركم كون علي برا أبا أشرا كيغلا علي برا توكا كوليجي تي غندا غارة توا بدني كوليجي سندايته يو أشجافته بكت غرامت بدي سنجري سجافة ترى دميشنا نو سني دهانو سني لاجس وانا شجمان رايتني شجمان رد بافتني نو سنجري مال بيتا دران درسي هذا ما كادني لفافو كنا ديمتني دهون درتي إسنو ما رايتني شجمان ليه أجا نما غافن جتمان لارينا ما داني بافتني أما واسينجر يوم ما مثلا ترى جراتو ما بيجي واسينجرو ون هندي كوبيدا akkati jette hundaanu qopheessine jirra garuu amma maas fakkaate miidiyaa kanarratti waa akka dubbachuullee barbaadu qopheessine jirra gara poolisaatiin illee gara hundaanu xuwaa dubbii xumuramaa jiru ana qofaami ka barbaadaa jiru beekta akkas nuti bichatu gara social media tti malee gara keessaatiin barbaadaa jira gara keessaatiin illee barbaadaa jirra amma agartee waan tokko waan dalagaa jirtu tokko icita baasuun hin barbaachisu beekta kana waan taateef amma nuti wanni isinitti dhufneef isin bira akka tasaa qulqulleeffachuuf dhugamasan yoo kan hin jiraanne ka taatu taate du'aayi nu gootanii isinillee akka nu waliin barbaaddan isin gaafanna kabajaan obboleetti teessanii miidiyaa keessanitti gadhiiftanii tamsaaftanii yoo ka argamtu taate yoo ka tasaa chaanalii fi kana laaltee yookiin keessanillee ka laaltu taate. Amma gaafii sirriitti. Zila roza badde isin bira jira isin bira barbaannaaf dhuftamoo wajji barbaannaaf jettanii dhuftan amma isin. Wajjuma barbaannaa isin biratti barbaannaa wanti isin irraa quba qabaatanii illee akka tasaa yoo jiraate waa wayii. Osoo isin bira jiraatti jennee maal goonaa dhaabanne. Jechuun maaltu beekaree waan rabbii kana bilbilaan haa ta'u waan ma fedheenu jechuudha. Haga wayyoo bakka waa wayyoo hafuura qabaatan jenneeti kan si gaafataa jiru bara. Ani garuu wanni kun rabbi ifa taani isiniif rabbi guddicha fi isinii illee ifa. Yaa akkuma amma argitan kana naan galle wannichi kuni. Ibn hagana yoo isin dhaabee isin karaa dheeraa dhuftanii hagana yoo isin dhaabee isin haasofsiisu jedhiifama. Rakkoon qabu rakkoon. Gaafii uummata hundaati. Rakkoon qabu. Gaafii hundi sikkee qofa osoo hin taanetti. Dhuftanii akka nama keessa jiraadhaa waan ta'eef. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Maaliif isiniin jedhe beektaa asirratti? Yaa isin amma yookaan ilmi namaa kun beektaa gubbara ol beeku malee keessa olii ol beeku. Amma isin shakkii illee hin qabdan. Ilaalchi keessatti akka argattu jechuudha. Yoo akka carraa isin bira dhufti jettee jirti. Kallattiin baatee wayii isin bira jirti. Shakkiin inuma qabnaa yoo qabu beekamaadha. Shakkiin inuma jirti gar. Shakkiin inuma jirti. Maa wanni warra ofiitti hin banne nutti as baddi jettee akka jettas. Warra ofiitti akka hin banne waan warra ofiitti bira dhaquu dhoorgu jira. Yookaan hin jiru yookaan hin jira. Ammisii yookaan abbaa fa'aa walitti mufattee yookaan gara warra jaarsaatiin waliin mufattee waan kana abbaa kiyya bira dhaquu irra xiqqoo hafuura kiyya dhooyifadhee. Mufattee abbaa maa barbaadara kiristaana? Jechuun haadhaaf abbaan eessa wal geessitee ilmoo fi abbaan eessa wal geessite walitti yoo mufattee laggifete yoo mufatte. Jechuun barkun shakkiidha barkun shakkii keenya shakkii kiyyaa barkun yookaan ka jettu mee xiqqoo ijoollee guddinyaadhaan xiyyaa biratti hafuura dhooyifadhe hoo mee isinillee na dhooyisaatti akka tasaa yoo isin bira dhukatte ka jennu gaafii kenna kun. Malee mana malee beektaa mana maal jedhanii? Ka'aaru seena ni ka'etti kalaa ka'etti aanu. Ka'aanu seena malee ka'aaru seena. Ka'aaru seena ka'aanu seena malee. Seena malee ka'aaru seena. Ka'aaru seena akkasi. Akkasani. Shaashamanni maa fi rooyi baala turetti dhiyaata adamatti qoddaa fagaata. Jechuun jireenyi isiilee duraan asitti hadaamaadhaa miire waan kanallee wajjin namni du'aa jiru waliin qaba jechuudha. Waan ati yaaddu san si qofaa miti nama miliyoona hedduutu waan gaafii kana nu gaafatu jira. Kan akkasumatti namni tokko beekta achi taree faana shanitti waa jala argu osoo hin taanetti wayituma gabbee balbala ofii dura waa harataa mire qulqulleeffannee bakka hunda bakka agartee bira dhufti hiriyaa isiiti jennu amma hiriyyummaan isin qabne malee nuti fuutanii nu jala awwaaltanii yookiin biraan kiin jennu nuti.
Kanaafuu dhugaa dubbachuudhaaf sirriidha gaafiin keessan illee gammaatti isin anatu gaafii isin gaafatu malee deebi'uu illee isin hin deebisne. Rooza agarraatti amma waggaaf deemamtu waggaa yoo gahuun olloo aga shashamanitti galtama waggaa geettisi. waggaan geenne shashamanii. Even gaafa shashamanii deemsanu an quban qabu. Galtee situ quban qabu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Beektaa amata dheeraa gaafa isin gaa'ela ijaarrattee akkas jetteeti nutillee isillee nurraa adda cittee normaalii nutillee bakka gaa'ela isin bakka namni karaa abbaan kan masataa deemataa mire itillee akkasumara itillee bilbillu isillee nuun bilbiltu addaawwanni jennee ture akka tasaasa'ee gaaf tokko inda'um akka carraa ta'e gaafa isin jette sani nuti ka dhageenne isiinuu nutti hin daballe laal eessa dhageenne yaman irraa sa'idootti bilbiltee sa'idoon immoo sila roozaa wal quban qabdanii maamaya dhaqxanii hospitaala akkana jettin anaa mukataa akka carraa ta'e wal bira jirra beektaa gaafa asumaa fiigaa dhaqne yoo dhaqne achumatti si agarsiisu. Laala asitti laala amma namni magaalaa tokko keessa jiraatu. Namni tokko keessa jiraatu. Osoo information qabe kamtu yamanii dhagaa immoo rooyibaalee dhagaa immoo kam asitti akka reef makama sareefitti mana xaaruun seenaa qexxaanu seenaa jette sani. Nuti tanallee asitti wagana takka duraa jedhan fagaannee jira. Kun shashamannetti quba qabaachuu dhiisa. Akka mataa akka dhugaa keessatti malee dhugaa waa yaada keessatti. Aan rooza gara dhugaa rabbiitti waan akkasitti quban qabu. Gaafsanuu egaa dhaqnee hospitaalaatti si haala isin itti yoo san taasisan xiqqoo manni jijjiirsan agarree irreeffanan nuti. Maaliif ilmi namaa kun wal fayyada. Yoo hafuura olii wanni jedhe yoo hafuura olii kenne yoo information olii kenne. Namni even yoo beektaa ilmi namaa kun maal jette namittiin yaa nyaata harkaa saree yaa hojii harkaa waree jette. Akkasanii namni waa hedduurratti wal fayyada. Kanaafuu nama roozaa isillee nurraa fagaatte baay'ee nurraa gahiramte as waa'ee nurraa achi fagaatte nuti illee akkasitti bakka isillee information guddaan qabnu wanni guddaan ani isin jechuu barbaada kanuma jechuudha yoo isin ifa ta'e. Kuni bareeda sa'a lamaa si fakkaatte waan tokko agartee dubbii dheeressaniif agartee bu'aan qabu waan firee qabu wal gaafannee hojjaan deemnu wayya. Saaniilee deemee jiran. Gaafii nama inni gaafatee warraa nuuf haadhiisanii uummanni isa qofaami kan nu gaafatu nuuf haadhiisanii yookiin obsa qabaachuun obsa godhachuun waan guddaadha jechuudha. Namoonni amma inni jedhu kun agartee nama haaraa walitti dhalate sababa isiin itti baate waan hin beeyneef rakkoo isii mudate waan hin beeyneef obsumaan deemna jechuudha. Haga ammaa guyyaa dheeraa turtee jirti. Obsi kunillee beektee obsa namni dhabuun ni mala. Kanaafuu agartee san ka miidiyaa hin taane haasaa tokko osoo hin taane sun keessaan dalagaatumaan jirraa wanni calliftu tokko illee hin jiru asirratti ammoo baanee dubbachuun agartee xiqqashoo nu mijaa'u kanaaf dhiifama gaafii na gaafate sirriidha isin hin jedha akkuma argitan dhageettan kana jechuudha innis kun kanuma jedha namni agartee himu tokko illee hin jiru wanni nu goonu sibira jirti aykan jechuun hin dandeenyu dirqama hin jirtu eega jedhan nu waliin barbaada miidiyaa keessanii nu tamsaasa. Information bakka agartanitti har'arraa qaba eegalaan waliin barbaadan waliin dadhabaa isinii jenna galatooma. Rakkoon qabu asirratti waan takkatti dubbachuu barbaade wayiitu jira. Gamanumaan beektan yaa'u nutis akka laala amma xiqqoo adadaa isin hojjeteettanii haasofitanii waan tokko isin gaafa dhinnatti dhugaa fakkachaa dhufaa jira. Isinii garuu immoo san caalaa ifataa kanatti fakkaata. Asirratti maal jechuu barbaade oodiyensiin roozaallee fi roozaatii fi yoo roozaa akka dingata kallattiidhaan agartanillee namoonni yaakaa namni tokko ilmi namaa tokko wal dhabuu danda'a walitti mufachuu danda'a yoo maatii jechuutti biratti gaa'ela waliin ijaarratanillee walitti qabuuf ta'e isilleen akka aartin ta'iniiti yoo fiidiyoo kana agarte yoo maatillee cinqiniiti maatii kan keen cinqiniiti maatii kan keetiif information keessan namatti dhiyaatu namatti dhiyaatu abbaa keetis ta'e haadha keetis ta'e yookaan hiriyoota nyaattis ta'e kanaafuu yaafuu ro'ii kenniifis hin jedha. Gamanumaan immoo warri akka carraa ta'ee roozaa silaa wallaatan jedhee yaada fuula isii feesii isii wallaatan jedhee yaada yoo agartani lakkoofsa isaanii akkuma isaan barbaadan kana manni kunillee dura lafaa jira akka information gahaa gara isaaniitti yeroo kennitan jedhee isin gaafadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Galatooma waan nu hafani. Haganuma galatooma du'aa nu godha isin jenna du'aa nu godha. Hagana nagaa amma ni ariifannu ni ariifanna wallahi ni ariifanna godha. Ariiti guddaa qabna. Yoo danda'ame bal'inaa walitti deebina insha Allah. Walitti immoo dachaa jedha. Mana waliin galla.